Yuunivarsiitiin Wallaggaa kaampaasiiwwan Shaambuu fi Gimbii dabalatee dhaloota qaree biyyaaf gumaachaa jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa bara 1999 hojii baruu fi barsiisuu kan eegale har'a umrii dargaggeessaa tokko lakkoofseera. Yuunivarsiitichi hojii qo'annoo fi qorannoo tajaajila uummataa dabalatee hojiilee gurguddoo hojjechaa jira. Yuunivarsiitiin kun banamee waggaa muraasa gidduuttis kaampaasii 2 dabalatee Gimbii fi Shaambuu irratti tajaajila bal'aa kennaa jira. Dhimma baruu barsiisuu ilaalchisee yuunivarsiitiin kun pirogiraamota hedduu qaba. Kaampaasii 3 irrattu digirii tokkoffaa kan ittiin barsiisu gara pirogiraamii 96 qaba. Digirii lammaffaa fi ispeeshaalitii 111 qaba. Digirii sadaffaa yookaan PhD'n immoo 19 barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin kun waggoota darban keessatti gara barattoota 86,000 ol barsiisee eebbisuudhaan humna hojii hojjechuu danda'u biyya kanaaf gumaachee jira. Qoqqoodamiinsi dhaabbilee barnoota olaanaatiin yuunivarsiitotni bakka 3tti qoodamaniiru. Isaanis kompireesiv yookaan yuunivarsiitii hojii waliigalaa hojjetan, riisarch yuunivarsiitii fi applied yuunivarsiitii jedhamuudhaan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa ergama yuunivarsiitota applied saayinsiitiif kenname fudhatee hojjechaa jira. Applied saayinsiin gosa qorannoo rakkoo furuu irratti xiyyeeffatudha. Neechariin qorannoo keenya isa rakkoo furuudha. Applied researchiin sun sirriidhumti isaayyuu rakkoo hawaasaa furuudha jechaadha. Basic researchiin immoo beekumsa dhokataa as baasuudha jechaadha. Beekumsa irratti kan hundaa'edha. Beekumsaanis qorannoon hin gaggeeffamu waan ta'eef innis hin tuffatamu tootaalii isa sana sin hambisnu garuu parsantii isaa xiqqeessinee rakkoo hawaasaa furuu irratti xiyyeeffannee deemnaa isa jedhudha waan ta'eef neechariin qorannoo adeemsisaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa applied research ta'uunsaas rakkoo hawaasaa haa furuufidha. Egaa Wallaggaa yuunivarsiitiin applied science yuunivarsiitiidha. Kana jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa barattoota keenya gaafa leenjisnu, gaafa barsiisnu tiyoorii irratti qofaa otoo hin ta'in qabatamaadhaan ogummaa barbaachisu kutaa barumsaa filatan irratti akka argataniif gahumsa barbaachisu akka argataniif leenjii kennamaaf jechuudha. Practical hand-on training kennamuufii qabaa jechuudha. Tokkoffaan akkasii. Lammaffaa immoo qorannoos gaafa ilaallu akkuma warra yuunivarsiitii qorannoo irratti fookasii godhanii applied science yuunivarsiitiinis qorannoo nama hojjeta garuu qorannoo tokkoffaa rakkoo qabatamaa ta'e irratti kan hundaa'e. Rakkoon kun egaa kan qonnaa hojii wal qabate ta'uu danda'a, kan indaastirii hojii wal qabate ta'uu danda'a, kan fayyaa hojii wal qabate ta'uu danda'a, kan bulchiinsa gaarii hojii wal qabate ta'uu danda'a, kan interpreneurship hojiin wal qabate ta'uu danda'a. Kanaatiif rakkoo qabatamaa jiru addaan baasuudhaan rakkoo qabatamaa kanaaf immoo fala itti barbaachuudhaaf qorannoon gaggeeffamuu qaba jechuudha. Qoqqoodamiinsi hojii gurguddoo yuunivarsiitotaaf kan kenname hojii wal fakkaataa bakka hundatti akka hin hojjetamneef wanta guuttachuu qaban guuttatanii qulqullinaa fi ga'umsa yuunivarsiitotni yeroo ammaa barbaadan lafa qabsiisuuf yaadameeti. Kanaaf nus pirogiraamii xiqqeessuun warra qabnu immoo jabeessinee waan guutamuu qabu guunnee barsiisaa ga'oomsinee baruuf barsiisuuf wantoota barbaadamu guudamee barataa seeraan barsiisuufidha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya jijjiirama kaarikulamii irratti godhamu kaanee isa kana fookasii godhateeti. Isatti aansee immoo riiformiin jiru adeemsa qorannoo ciccitaa kanaan dura. Namni tokko ofuma isaa mata duree tokko qabatee dhiyaata. Hojiin isaas ciccitaadha. Rakkoo jirus wal qabatee wal duukaa furuun turre. Kanaaf tiim ispiriitiidhaanis badaa amma kanaa miti. Tiimii kan jedhamu hiriyyaadhuma wal filu ture. Profeshinii walitti dhiyoo wal waamanii wal filu ture.
Rakkoon hawaasaa immoo single profession yookaan immoo only few professionitiin kan hiikamu hin turre. Kanaaf ogummaaleen adda addaa walitti dhufee industirii wajjiniin itti fayyadamaa qorannoo kana saba ta'e wajjiniin hirmaachisuutiin akka qorannoon gaggeeffamu ta'ee temaatik riisarchiitti dhibbatti jijjiirameera. Haalli riifoormii keenya baranaa jechaadha. Gaafa gaggeeffamu immoo akka ammaan duraa qorannoo gaggeessinee arganne sana maxxansinee pabliishii goone ittiin guddachuu piroomootidii ta'uu associate profeesarii ta'uu qofaatu hin ta'in qabatamaan akkuma jedhee rakkoo jiru hiikuu kan danda'u impactfulii kan ta'e hojjetamuu waan barbaachisuuf sanaafis akkaataa ajandaa qorannoo kanallee itti boonyuu irra deebinee ilaalaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitiin Wallaggaa humna xiqqaadhaan teekinooloojiitti fayyadamee daree hedduu al tokkotti barsiisuu biyya keessaa fi biyya alaa ta'anii barsiisaa fi barataan barsiisaa fi barsiisaan akka wal arganiif virtual video desktop fi maltii miidiyaa irratti fayyadamuu eegalaniiru. Tiinkileentootaas jiran fayyadamuun barsiisaan haala salphaa ta'een konteentii bifa dijitaal ta'een barataaf deliver gochuu bakka gariitti immoo simuleeshinii fi wantoota kana fakkaatan itti dhiyeenyaan bifa agarsiisuu interaaktiiv bifa ta'een barsiisuuf akka mijatuuf teekinooloojii dippilooyi gochuun barbaachiseedha jechuudha. Akkuma argine tiichar terminaaliin jira. Tiichar terminaalii sanarra kileenti kompiitaroota jiran kanarratti barsiisaan daayireektilii interaaktiiv bifa ta'een pirezenteeshinii dhiyeessa iddoo barbaachisutti simuleeshiniin jiru soo jiraate isa agarsiisa duub deebis irraa fudhachaa deemu ta'e assignment or quiz live yeruma sana qoruudhaaf interaaktiiv bifa ta'een immoo or viidiyoo or simuleeshinii agarsiisu yoo qabaate itti dhiyeenyaan kallattiin bifa salphaa akkasumas interaaktiiv bifa ta'een baruuf barsiisuu deliver gochuuf fayyada jechuudha. Nus kanarratti xiyyeeffannee digital teekinooloojii tokkoffaa infraastiraakcharii isaa babal'isuun lammaffaa dandeettii keenya digital teekinooloojii kana fayyadamuu akka dandeenyu jechuun barsiisoti keenyas fayyadamuu akka danda'an barattooti keenyas fayyadamuu akka danda'an warrillee bulchiinsa irrallee hojjetan fayyadamuu akka danda'an kan immoo kanas karaa teeknikaa nu deeggaruu danda'u ICTdhaan warra leenjii illee dandeettii isaanii jabeessuu irratti xiyyeeffannee hojjechaas turre ammas gara fuulduraatti kanuma xiyyeeffannee hojjenna. Gara fuulduraatti amma barumsa akka haalaan babal'atuuf qulqullinni isaas akka fooyya'u gochuufis teekinooloojiin shoora guddaa waan qabuuf kanaatiif barumsa laannullee akka duriitti daree keessa qofaatu hin ta'in onlaayin kennuudhaaf e-learning illee jalqabuudhaaf. Yuunivarsiitiin Wallaggaa teekinooloojii biyya keessatti madaqsaa jiru keessaa Smart Classroom isa tokkodha. Meeshaaleen teekinooloojii kaameeraa dabalatee daree hunda keessa jiruun bakka tokko taa'ee barsiisaan agarsiisa adda addaa fayyadamuudhaan daree hedduu yeroo tokkotti barsiisuu danda'a. Diijitaal istiidiyoon amma gara dhumaatti dhume tajaajilatti galuuf deemu argitaniittu educational contentii kontekstii keenyaan develop gochuudhaaf akka keenyatti haala qabatamaa keessa jiruu fi actually fakkeenyaan waan adda addaa gara agarsiisneedha namni moor bifa salphaa ta'een kan waan sana fudhatu jechuudha. Waa'ee waan tokko afaaniin itti himuu caala bifa salphaa ta'een akkaataa isaa galuun deliver gaafata jechuudha. So sanaaf immoo educational contentii istiidiyoon itti develop ta'u inni sila laallisadha jechuudha. Kontentii garaagaraa barsiisaaf fooyyee qabu, ga'umsa qabu, wantoota waan sana deliver gochuuf dandeessu waan teekinooloojiin sun offer godhu interaaktiiv bifa ta'een kontentii baruuf barsiisuu qopheessuuf istiidiyoo gara hojiitti seenaa jirudha. Istiidiyoon yeroo ammaa yuunivarsiiticha keessatti ijaarame barsiisaan bakka itti waraabamee qindaa'uudhaan intarneetiidhaan yookaan immoo kutaa keessatti viidiyoodhaan ijoolleen baratanidha. Bara wanti hundi teekinooloojiin deeggaramuun dirqama ta'etti
tajaajilli ogummaa qonnaan bulaadhaan haga industiriiwwan gurguddootti bira goranii deeggaruun dirqama dhaabbilee barnoota olaanootiif kennameedha. Gama kanaan Yuunivarsiitiin Wallaggaa hawaasa keessatti hawaasa tajaajiluudhaan beekama. Nu kan hojjennu engagement yookiin immoo hirmaachisuu abbaa dhimmaa hirmaachisuudhaa fi tajaajiladha kan nu kennu. Tajaajilli jira kan nu kennu. Tajaajila fakkeenyaaf akka seera bilisaan nama tajaajilu, bilisaan karaa seeraa nama tajaajilu, karaa kana buufataalee 21 ol qabna. Isaan kana irratti hojjetoonni achi jiru kan ramadamanii jiran isaan kanatti yoo waan namni iyyannaaf dhaqu akka isaan gatii hin baasne gatii malee gorsamanii raapholee iyyata barreessanii fi iyyata barreessuu qofa osoo hin ta'in immoo mana murtii irra dhaabbatanii falamuuf jecha kunis jirannaa isaan kun amma tajaajila fayyaan kennina horiidhaaf hin kennina akkasuma uummata naannoo fi akkasumaanis immoo fayyaa irratti tajaajila hin kennina gosa adda addaatiin jechuudha isaan kun tajaajila hirmaachisuudhaan immoo kan hojjennu jira warri qooda fudhattoonni ofii isaaniitiin wajjin hirmaatanii rakkinni tokko jiraate rakkina sana furuudhaaf yoo teknooloojii lafaa qabna ta'e isaan maal hojjechuudha qabu nuun immoo maal hojjechuudha qabna jennee waliigallee waliin taaneeti kan waliin hojjennu immoo jira wal tumsinee kan hojjennu jira inni kun immoo engagement san jennu yookiin hirmaachisummaadhaan kan rakkina uummataa furuusa jedhudha. Innaa eeriyaa kanarratti kan hojjennu gara biraa amma barana kan jalqabame sanyii oomishuu irratti reefuu jalqabna. Naannoo kanatti boqqolloon baay'ee boqqolloo beltii boqqollooti boqqolloo namni rakkata sanyii isaa isa kana hanga ta'e sanyii oomishuu irratti hektaara muraasa irratti hektaara 6 kan hin caalle irratti hojjetaa jirra. Inni sun yoo bu'a qabeessa ta'ee argame gaatti fufnee bal'inaan immoo itti deemna jechuudha. Research and Demonstration Center kan jedhamu kun tootaalii lafni inni qabu hektaara naannoo 86 isaa olidha. Naannoo 86-87 ta'a jechuudha. Kana bifa riiserchiitiin gaafa laallu gama boqqolloodhaan kan amma sanyii baay'isu Baakoo Agricultural Research Center faana waliin taanee kan hojjechaa jiru hektaara 6 irrattidha jechuudha. Sanyiin kun baay'atee dhumarratti qotee bulaadhaaf gatii gadi bu'aa yookiin immoo tola kan rabsamu akka tajaajila hawaasaatti kan kennamudha jechuudha. Kan biraan bifa riiserchiidhaan kan hojjetamaa jiru yaaliifidha jechuudha. Research Center amma fakkeenyaaf loozii yoo fudhanne Haramaayaa Yuunivarsiitii irraatii fudhanneetudha jechuudha kan hojjechaa jiru. Isas immoo kan gochaa jirru sanyii filatamaa isaan baasan naannoo sanatti ba'e irraatii fudhannee naannoo kanatti isa kamtu oomisha guddaa kennuu danda'a kan jirudha. Lafa irratti hojjechaa jirru naannoo kaaree meetira 334 jechuudha. Looziin qofa jechuudha. Akkasumas saliixiin illee jira Baakoo Agricultural Research Center irraa fuune Akuriyaa Tereeniis illee jira jechuudha. Walumaa galatti warri kun gara naannoo hektaara walakkaati jechuudha. Riiserchii biqiloota kana sadan kan irratti hojjechaa jiru. Naannoo hektaara walakkaa irratti hojjechaa jiru. Inni kun kana dabalatee piroodaakshiniidha jechuudha. Boqqolloon amma piroodaakshiniif kan irratti oomishamaa jiru naannoo hektaara 25ti. Isa sanyii baay'isuu malee jechuudha. Sanyii baay'isuu malee kan hojjetamaa jiru naannoo hektaara 25dha jechuudha. Naannoo kanatti kan hin facaafneef inni kun sanyii baay'isuu kan jedhamu kun isolation distance kan jedhamutu jira. Gaafa sanyii baay'isuun kun hojjetamu boqqolloon gosa biraa akka dhufee pollination gaggeessineef irraati fagaachuu qaba jechuudha. Meetira 200-300 ol irraati siqee faca'uu waan qabuuf naannoo isa sanyii baay'isuu kanatti boqqolloon kan biraa dhiyaatee akka hin facaaneef jedhame Akuriyaa Tariin kun faca'e jechuudha. Kanarratti dabalateerree sangoota furdisuu keessatti margi isaan nyaatan kan faca'ee jiru jira jechuudha. Naannoo hektaara 30 olirree barana kan itti dabalame faca'eeru jira jechuudha. Horii furdisuu keessatti illee. Hospitaala keenyas akkasuma onlaayinii yoo goone tajaajila keenya qulqullina tajaajilaallee fooyyessuu fi shoora guddaa waan qabu sanas xiyyeeffanneetti hojjechaa jirra. Tajaajila hawaasaa irrattis tajaajila hawaasaaf kenninu tajaajila adda addaa hawaasa keenyaaf ilaannaa gargaaruuf dandeenye dirqama keenya ergama keenya waan ta'eef fakkeenyaatiif barumsa irratti qulqullina barumsaa fooyyessuu irratti hooggansa mana barumsaa fooyyessuu irratti leenjii adda addaa laannaa mana barumsaa addaa
illee Wallaggaa Yuunivarsiitiin as Naqamteetti, Shaambuutti, Gimbiitti akkasumas immoo Najjoottis dhaabee baajetuma xiqqoo qaburraa hir'isee kan irrattis investii gochaa jirra. Ijoolleen keenya barumsa qulqullina qabu, barumsa sadarkaansaa olaanaa ta'e argatanii akka milkaa'aniif jechuudha. Kanas hojjechaa jirra. Kanas babal'isneetti deemna. Karaa fayyaa akka beektan hospitaalli keenya addaa kan Wallaggaa Yuunivarsiitii hawaasa gara miliyoona 10tti shalagamu gargaaraati jira. Hawaasi kun immoo Wallaggaa Arfan qofaa miti riifiraalii kan dhufanii nu biraa tajaajilaman. Fakkeenyaaf zoonii illee akka Ilubbaa Booraa fa'aa, Cawaaqaa fa'aa ni dhufu. Dhiya Shawaa fa'aa illee ni dhufu. Benishaangul Gumuz Gambeellaa illee ni dhufu. Sanallee jabeessuudhaaf tajaajila adda addaa ispeeshaalitii sarvis jechuudha jalqabuuf illee xiyyeeffannee jirra. Barri haaraan kan milkii horii fi hormaataa isiniif haa ta'u xumurreerra.